seenaa jecha warroonni feesbuukii jalatti argamtan har'a ana kana beetan na beetan akkuma na beetan ani feesbuuk ne kiyya eenyummaa kee beekila anallee na wallaaltan jedhee yaadu so akkuma na beetanitti har'a waan ajaa'ibaa tokko isin qabadhee dhiyaadhee seenaa jechaas akkamitti jirtan maalirra jirtamee dhibee koronaa kanarraa haalli dhibee koronaa kun maal fakkaata jecha akkasuma barnoota tokko har'a waliif dabarsina jechaafin isin hunduratti dhufe barnoonni an isin dabarsuu barbaadullee akkuma argitan an duubatti kana dura maal hojjechuun na beetani kalaqa xayyaaraa yookiin ammoo tuyyuu dizaayina xayyaaraa kalaquudhaan kan na beektanii feesbuuk keessi akkasuma sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti har'a ammoo waan beekurraa namni tokko barate ka jedhamu yoo kan barate san nama dabarse qofa yookiin nama barsiise qofaadha. Akkuma argitan kana hadda barnoota kana saba kiyyaaf of qofatti qabadhee dabruu qabu yookiin baradhee osoo qabu saba kiyyaatti guddisuu qaba jedheeti saba kiyyaaf dabarsuu fadha akkanatti qopheeffadhee yeroodha yerootti barnoota ofii barachaa jirus asiis barsiisaa jedhee karaa kanaan isin dhiyaadhe kanaaf kottaa haa barannu kottaa karaa teknoolojii taasisnu biyya keenya teknoolojiidhaan baay'ee gadi bu'iinsa qabdi biyya keenya haa guddifnu wal cinaa dhaabannu waliinis haa hojjennu jecha tidiyaadha. Okay, akkuma argitan kana akkuma iskiriin irratti argitan kana wanti kun akkana fakkaata. Qaama xayyaaraa jechuun akkana fakkaata jechuudha. Xayyaara jechuun namni tootaalii ka beektanii akkuma xayyaara tootaalii beektan xayyaara jechuun hoo maal qaba? Isteeppiin isaa hoo maali? Akkamitti kalaqame? Maalirraa kalaqama? Akkamitti hojjetama? Isteeppiin isaa hoo maali? Waan jedhu kan ilaallu ta'a. Har'a guyyaa jalqabaa yookiin anaafis karaa onlaayiniitiinis karaa peejii kiyyaatiinis karaa feesbuuka kiyyaatiinis isin wajjin turtii gochuuf hawwii guddaa qaba uummata kiyya saba kiyya barsiisuuf jechuudha. Akkuma argitan iskiriin irratti akkuma argitan kana qaamni xiyyaaraa kana fakkaata jechuudha. Namni wallaaltan hin jiru qaamni xiyyaaraa kana fakkaata jechuudha. Qaama xiyyaaraa kana keessatti xiyyaarri kun haalli inni itti hojjechuu yoo feetu yookiin hojjechuuf hawwii yoo gootu jalqaba maal na barbaachisaa jechuutu isinirraa isin oolu yookiin anarraa isin akkasuma jechuudha. Xiyyaara tokko waan tokko hojjechuuf dura diizaayiniin isaa ulaagaaleen isaa hedduu barbaachisaa jechuudha. Akkasuma xiyyaara jechuun akkuma argitan kanatti diizaayiniin isaa kana fakkaata. Haalota isaa immoo tokkoon keessa deemnee isin barsiisuu fi yeroo kana booda irratti haala gaariidhaan isin barsiisa jedheetti yaada. Kanumaaf har'a guyyaa jalqabaatiif kottaa waliin haa barannu sabni koo sablammii koo kottaa wal barsiifna walirraa barumsa fudhannaa jechuu barbaada. Kanaaf itti dhiyaadha karaa peejii kiyyaatti.